akkuma beekamu Oromooni waan itti bulee bulfate qabaa. Oromoon immoo gooroon isaa takkaa goorannoon isaa addaa bu'uurri isaa sirna gadaati. Bu'uurri isaa sirna gadaati. Oromoon karrayyuu dameen baasoo eega godaanee tarreelee diibulee guyyoota 10 ol lakkoofsisaa jira jechuudha. Guyyoota 10 ol lakkoofsisaa jira jechuudha. Guyyoota 10 kana keessatti waan hojjetu jira jechuudha. Waan hojjetu jira jechuudha. Jila keessa waan hojjetu jira jechuudha. Amma guyyaa kalee foduu buufatee guyyaa kalee foduu jechuun karraan buufata jechuudha. Foduu buusee waarratee kalee gumaata waan jila kanaa ta'u illeen walitti qabatee waarratee gara manneetitti ol deebi'ee jira jechuudha. Ol deebi'ee jira jechuudha. Adhammoo barii barraaqaa kormi baabokkuu hoggattoo kufu atuu agartee jirta jechuudha. Agartee jira jechuudha. Sangaan buttaa karra digdamman irrattu akka kufe agartee jira jechuudha. Agarree jira jechuudha. Agarree jira jechuudha. Kanaafuu sirni karrayyuun hojjetu kun har'a oduun ta'in kan kalee akaakayyuu abaabayyuu dhan keessa dhufe jechuudha. Oduu yeroo jalaan dabarsin, oduu guyyaa jalaan dabarsin, oduu hoggaa jalaan dabarsin, darbii dabarsiidhaan eeggatee sirna kana akka diinni harkatti laaffisu, akka diinni harkatti gaaga'u, oduu ittiin kenna, oduu dirra ittiin kennatiin, oduun jilbiifatiniin kaasiin eega jechaadha. Kanaafuu amma ganama kana barii barraaqaa buttaa hoggattoo qalu baay'ee tokkoon itti gammada jechuudha. Sirna Oromoo tuulamaatiin illee wal fakkaata jechuudha. Sirna Oromoo tuulamaatiin illee wal fakkaata jechuudha. Oromoon tuulamaa amma galgala qala buttaa galgala qala buttaa galgala qallannu galgala qallee bariisaa tirtira baafna jechuudha. Wantaa tirtiraa baafna jechuudha. Oromoon immoo karrayyuu ganama qala jechuudha. Barii barraaqaa ganama qala jechuudha. Garaagartummaa yeroo garaagartummaa sa'aatii malee haalli inni itti deemu, haalli inni itti hojjetamu tokko jechuudha. Tokko jechuudha. Kanaafuu akkasitti hallaaleen. Gadaan madda dimokiraasii ta'uu wanti ati hubatte gadaan hambaa addunyaa ta'ee addunyaadhaa barnoota akka ta'u gadaan immoo akka aangorratti hin cichine akka aangorratti hin cichine gadaan paartii 5 qabdi bar paartii 5 kana oduu irratti hin cichine oduu irratti miidhaan waliin geessifne dabarsee walii kenna jechuudha. Dabarsee walii kenna jechuudha. Amma dimokiraasii Itoophiyaa keessatti shaakalamaa jiru kana hubadhu. Gadaa hubadhu. Bar Ameerikaan illee kan madda dimokiraasii jennu aangoo fudhatuuf wal abaaru, wal quculu, wal darbu, wal darbatu, wal wareegu. Gadaan san hin qabdu. Gadaan san hin qabdu. Gadaan san hin qabdu. Gammachuudhaan aangoo dabarsitee walii kenniti jechuudha. Wanti akka gadaan jiru kan jennuuf kana. Wanti akka aadaa akka gadaatitti gadaa madda dimokiraasii ta'e hin jiru jechuun hin dandeenya. Hin dandeenya. Uummanni ooli buliisaa jireenya isaa keessatti waan gadaan qabdu qocatee bocatee gooroon adda yoggattoo taate goorannoon teenya takka kana sirriitti hubatee waarratee irratti hojjetaa jira jechuudha. Irratti hojjetaa jira jechuudha. Amma hoggaa lamaa ija dura hambisee waarratee goobaa kennuun kun akka isa jalatti baratu, akka sirna kana isa jalatti shaakalu ooli bulii kana akka hayyuu wajjin shaakalu taasisuuf jechuudha. Oduu sirna biraa taate amma paartoleen siyaasaa ka akkanatti warraasaa jiran Itoophiyaa keessatti ka akkanatti warraasaa jiran paartii gadaa kanarraa baratuutu irra jira. Paartii sirna gadaa kana shananuu wal ijaarsa tokko qaba. Kaayoo tokko qaba. Kaayoo garagaraa qabu kaayoo tokko qaba. Kaayoo gadaa tana ijaaruu, kaayoo gadaa tana miseensarraa miseensatti paartiirraa paartiitti dabarsuuti qaba. Malee waliin abaaru. Walittuun dhiyaatan amma isaan dimokiraasii gadaa, jaalala gadaa akka walitti dhiyaatee waarratee goobaa walirraa fudhatu sa'aa waaree booda hin agarta jechuudha. Hin agarta jechuudha. Maali kuni dhalti namaa tuun hin duuti, tuun bakka buuti. Tuun hin duuti, tuun bakka buuti. Dhalti namaa tuni itti fufiinsan akka kanaan jiraattuufi hoggaa lama ija dur hambisee kan kennu jechuudha. Tuulamni illee waan akkanaa qaba. Tuulamni hoggaa afuritti aangoo fudhattee hoggaa afuritti warra
baalli yookaan halangee sirraa fudhatu ofitti dhiyeessite akka shaakalu goota ati akka shaakalu goota hoggaa afurii mulu wal fakkaata jechuudha. Tuulamaa fi karrayyuu wal fakkaata jechuudha. Isaan hoggaa lama of dura hambisan. Nuti hoggaa afur of dura hambifnee waardhanneet warra halangee baalli nurraa fudhatu san ofitti finna jechuudha. Ofitti finnee waan nu hojjetu arga jechuudha. Waan yaani gadaa sun hojjetu arga jechuudha. Kanaafu kuni gadaan wanti madda dimokiraasii taateef kanaaf oduma aangommi sitti mi'ooftu oduma teessoo sitti mi'ooftu oduma ummanni Oromoo si jaalatu oduma ummanni Oromoo sin jibbin dhugaa dubbattee dhugaa hojjettee aangoo dabarsitee gammachuun kennitaaf jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Oromoo karrayyuu ani oduu abbaa gadaan ta'inin beeka Oromoo karrayyuu oduu abbaa gadaan ta'inin sirna isaanii kana beeka. Ani tuulama keessatti saba jiillee keessaan dhufe oole buliin ummata karrayyuu baasuuf dullachaa kun horsiisee bulaa waan ta'aniif jiruun isaanii irra caalaa achi garas gaala jala warri deemu kana sirrittan beeka jechuudha. Sirrittan beeka sirna isaanii gadaa kanallee baay'een itti fayyadama kaleessan beeka jechuudha. Har'an beeku gaafan abbaa gadaa ta'e inumaayyuu karrayyuudha dura dabarseen uf kenne waan karrayyuun jedhu beeku. Karrayyuudha dabarseen uf kenne waan gadaan hojjettu hojjedhee jira ani karrayyuudha dabarseen uf kenne karrayyuudha. Kana ummata karrayyuutti beeka. Ummata karrayyuutti beeka dabarseen uf kenne. Akkan ummata karrayyuu jaaladhullee akka ummanni karrayyuu na jaalatullee baay'ee tokkoon itti gammada baay'ee tokkoon beeka jechuudha. Kanaafuu gaduma tana jabeessu sirnuma kana jabeessu irra caalaa moo sirni kun kan jabaatu mootummaan dirqama qaba. Seenarraa gara seeratiitti akka dhufu ummanni Oromoo karrayyuu kun gara seeratiitti akka dhufu waan argatu malu akka argatu bakka kaleessanii miti ummanni Oromoo karrayyuu kun diinagdeedhaan ijaaramutu irra jira siyaasan ijaaramutu irra jira ummanni Oromoo karrayyuu kun diinagdeen ijaaramuu irra jira hoggattoo jennu har'a horsiisee bulaa gaartokkee qotatee horsiisu jechaadha. Gara hammayyaatiitti dhufutu irra jira gara hammayyaatiitti dhufutu irra jira. Waan kaleessa abboonni teenya hojjette sanirraa hammayyeessutu nurra jira. Asirratti mootummaan illee ummata Oromoo karrayyuu kana deeggarutu irra jira. Ummanni Oromoo karrayyuuttis immoo jijjiiramutu irra jira. Oduu bu'uura isaanii gadi lakkisin, oduu gadaa isaanii gadi lakkisin jijjiiramutu irra jira. Hawaasni Oromoo karrayyuu kun jijjiiramutu irra jira. Mootummaan illee ummata kana misooman diinagdee isaanii jabeessutu irra jira. Gargaarutu irra jira. Akka ilaaltutti ummanni Oromoo karrayyuu kun gammoojjii keessa kan jiru bar bishaan oduun dhiqatin torban lama ji'a eegda bar bishaan argatutu irra jira mana barnootaa argatutu irra jira ummanni kun kana kaleessas dubbadhee jedhaan ummata Oromoo karrayyuuti gara seenarraa gara seeratiitti dhufutu irra jira gaafas ummanni kun kan sirriitti misoomu mootummaan illee ummata kana akkasitti qarqaarutu irra jira ka jedhu ummata Oromoo karrayyuutiif illee dhaamsa qaba. Ayyee fayyaam nagaa ta'a.
Ijoollee suubii dhabnee